Yooyyaa ashamaar kafuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya sagantaa tamsas kallattiidha qophii addaa irratti fuulleeffatee sagantaa addaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira kan isin wajjin turu an obboleessa keessan falmataa rorroo Farigaa akkuma jechaa turre kabajamtoota jaalatamtoota keenya torban darbe yookaan namoota sagantaa adda addaa irratti yaaddota adda addaa kallattiilee adda addaatiin isinii dabarsineerra. Madda Walaabuu YouTube channel irraa ergaalee gurguddoo isiniif dabarsuun kennan ni yaadatama. Keessaayyuu warra sabaaf hojjetanii fi sabaaf hojjetan gama YouTube isaaniitiin ergaalee gurguddoo dabarsan kutaalee adda addaa isin gurra buusneerra warroon hordofaa turtan gama Madda Walaabuu YouTube channelitiin. Keessaayyuu sagantaa darbe keessatti waa'ee obboleessa keenya biyya Keeniyaatti argamu Oro 360 kallattiidhaan isin bira geenye gurra isin buufne maal hojjechaa akka jiruu fi maal irratti akka fuulleffate diizaayinii adda addaa yookaan arkitekcharii adda addaa hojjechaa akka ture kan isin bira geenye fi yaada isaarraa fudhannedha. Marrigaa kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan Oromoodhaa kanneen biyyoota adda addaa keessa jirtan waa'ee sagantaa darbee irratti Dr. Sa'aadaa Muktaar Official waa'ee ishee fi maalummaa ishee fi gara YouTube channel isheetiin barumsa isheen ilmaan Oromootiif qoqqoodaa jirtu kan isin biraan geenyedha. Marrigaa akkuma armaan dura dubbachaa turretti har'as illee sagantaalee adda addaa keessatti namoota adda addaa kallattiilee adda addaatiin isin bira ga'uuf Madda Walaabuu YouTube channel hidhatee ka'ee jira. Kabajamtoota jaalatamtoota keenya marree warroon nu hordoftan hundi keessanuu Madda Walaabuu YouTube channel subscribe gochuudhaan warra sabaaf hojjetanii sabaaf milkaayan akkasuma immoo kallattiilee adda addaatiin barumsa gama fayyaatiin gama teekinooloojiitiin barnoota adda addaa nuuf kennaa turan kallattiidhaan kan isin bira geenyedha gama Madda Walaabuu YouTube channelitiin. Marrigaa warroonni kallattiilee adda addaatiin sagantaalee adda addaa hojjettanii uummata keessan gama YouTube'itiin biraan gahaa turtan galatoomaa isiniin egaa ashamaa harka fuudhe kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya qophii sagantaa tamsas kallattii Madda Walaabuu YouTube channel irraa isiniif darbuudha. Marrigaa qophiin keenya har'aa sagantaa tamsas kallattiidha. Obboleessa keenya keessaayyuu wallisaa gameessaa qarqara sabaa qeerroo sabaa kan lafaa dhufaa jiru umrii ijoollummaa isaatiin jireenya baqattummaa dhandhamatee har'an tan ammootu dhimma aartii Oromootiin kallattiidhaan wallisuudhaan saba isaatiif hojjechaa jiru qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Wallisaan keenya eenyu kan jedhu isumarraa baran marrigaa warra nu hordofaa jirtan sagantaan keenya gama Madda Walaabuu YouTube channelidhaan kan isiniif darbaa jirudha. Akkasuma gama peejii keenya Madda Walaabuu Media Network irraa kan isiniif darbaa jirudha. Marrigaa artiistiin keenya eenyu kan jedhu kallattiidhaan gamuma isaatti isin erga deebiseen boodatti turtii gaarii waliin goonaa. Marrigaa akka wali hin nuffannee fi akkasuma sa'aatii keessan seevis ni gatuuf yoo guddate daqiiqaa 20 waliin turra keessummaa keenya. Nu hordofaa isiniin jedhaa ankan isin wajjin turaa jiru falmataa rorrooti qopheessaa sagantaa turtii gaarii.